Umamiti. Ngumana me yari rokana irara. Shamari ndugami. Jibu irare. Jibu na irare site. Irare jiru kana dadda bedi roka umanawi. Lagu sungguh tampu kono numan dalaga uma jijiram ni tokunjur. Yo nakam te jijiram te adiro. Nakam godo ya. Yani jiru na gababse. Hangana jolum mada fite ka jol yani nu na fite yani na jinse na mina waji godo tunjur na mi agar garun jur. Ko ba khiye yani nyaate na fite. Akam godo ya. Isa da to kadalaga tanan kam. Akam godo ko baaxi wanta ka dalage fitu wonni nan godu dan dawta kan jur hanka yo makkan matti rare jirata malin goda yada wala sa yada kan em firadi se yada makin mata ibu firadi se wonnun du goda rabbi mal goda yade Yada kana diise karana gyan yun jira dera na jira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akam ulma. Nada ulte. Tak. Wah. Mata ta kaman banyak kita tapi tu. Adu saya tak. Sekarang kamu nak masuk. Sudah rumah tu tip jaga dalam terpan ini. Tak, met. Tak. Mata ta sila nage ani. Mumata kayun tak? Hey. Mumanta. Nama Mana mata. kita dar pitare. Nama are fakata ba. Lain are. Hey. Ma tu na sama are. Ma tu na. Me. Adu miti bar. Debot me bisa wain obat sama kai. Sila adu saya tabar. Debot dah tanan nak cira. Adu je. Namni warkaan qabne faayidaan qabu deemaa oolee dadhabe bishaanumallee bakka itti goree waa bitadheeni dhugullee harkaan qabu. Maal bishaan akkana malee egatee dugdaa bar. Dheebotuu qofaa sana gunguma dheeba. Waan kan nama gubamaa waan nama gubu ibidda qofaa miti ba. Maaltu nama gubame wanni bira wanni ibiddan. Mee na dhiisi waan baay'eedha. Ibiddumaan nama guba bayna. Allah. Ibidda qofaa waan ibiddarra. Waan si gubusan. Waan ibiddarra nama gubu jira bar. Jireenya taatu qaala'ee bar yaanni nama dhiisu yaanni yoomiyyuu namni yaaduun dhiisu namni jiru tokko ima yaadaa bar. Ani hanga nama duniyaarra jiru nama jiru waa dhiisaare yaa. Yani nama dhiisee yoom dhageesse? Ati yoo yoom dhageesse yaanni nama dhiisee? Akkam akkam haasawaitu isaarraa? Akkanumatti haasaa maal balleessisaa amma? Gaafimatti na gaafatte baraan deebise.
Mali karra. Aku mau duktiin jaakata lafaan tumte. Ammas qalasa lafa darbitee cabsuu fi maal taate mee natti hin yaada rakkoo. Mali kamaa cabsitarra qalasa. Mali qalaasni kun way dhaabatame duuba maal yoo cabe. Ay maal jechuu feete amma kun. Nangalarra yaanne kee. Yoomiyyuu siin galu dhiis laaltee nama hin gartu. Mali morra maal taate barna jijjiiramte. Nama hojii ollorti moo? Laa ani hin jijjiiramnillee wanni jijjiirame hin jiruuti. Haalli ani itti jiru kun ammoo hedduu na gaddisiise malee. Haala hoggaatu mee haalli kee kun yaani wala haala hoggaatu maal jechuu feete danaa baasi mee? Atamma yoo akkana lalaaltu kana haaluma gaarii irra jiraadha si fakkaadhaasa? Akka arraa sira giseen si laalu garuu nama biraa na fakkaata. Duraan nagama qabda kana kee ani si beeka. Bar guyyama oolee bubbuluun namni yaanni nama jijjiiruu danda'a. Jijjiirama biraa osoo hin taane anuma yaaduma na cinku kana tuyyuu xiqqoo na dhagame malee waan biraa waan takka jijjiiramni biraa hin jiru bar. Yaanni bikkan kannaniif. Yaanni yoo bikka kanniteef si rakkisa. Bu'aa biraa siif hin qabu. Yoo yaannillee si jiraate anaada mana keetiiti. Natti himtee yaada jiru san walii hubannee walii ibsinee waliin keessa dabruudha laata. Malee kophaa kee aartee mataa if dhukkubsitee fi yaaduun humaa bu'aa siif hin qabu kun rakkoo yoo ta'e malee. Bar waan sitti meetiin uumaa sitti mu'eetullee hin qabu bar. Wahuma jiru san natti himta kamaa rakkoo. Wannummaan jiru iyyuu hin jiru barga akkanumatti yaaduma kanatu na aarsa malee wanni takkallee hin jiru uumaa arsanii. Haa ta'u sanuu maalimee naa ibsa. Maaltu jira jetteeti yaaduma kanatu na bareese malee. Maali burcuqqoo suuta lafan keessu ammallee nama aara jiru barate. Aarii wayiin qabu bara amma natti wayyaa'ee xiqqashoo mogguutiin akka haasoitu kana xiqqashoo natti wayyaa'ee jiraayyuu bara. Bar an amma maaltu si yaachisa jettee maaltu si yaachisa jettee yeroo baay'ee irra deddeebitee na gaafatta. Ana maaltu na yaachifne dhimmi mana kana keessaa akka dhiiraatti bara ana ilaallata. Garuu kawaayee mana kana keessaa itti yaadee nu jiraachisaa jiru si. Kanaafuu ani kun an bar keessa kiyya na dhiphisaatiin jira. Maaliifiyyuu itti yaadee mana kana jiraachisuudhaaf anatuyyuu itti cinqameetiin yaadee mana kana jiraachisuu qaba. Ati garuu waan hundaa bakka kiyyallee buutee nu jiraachisu jirta. Meeshaa manaa waan kanaafuu bar wanni keessa kiyya na dhiphisu kanuma kuno waan meeshaa manaa yoo taate situu bitaa mana kiraa kana amma osoo ati dalagaa hin qabaanne kafaluu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu ani akkamitti keessa nan dhiphifne wanti kun hunduyyuu na yaachisa baran kana malee waan biraa takkallee sitti hin fakkaatin. Kana taatu laaftuudha ka. Akkamitti laaftuudha kaani dirqama qaba bar deemee dalageetiin mana kana jiraachisuuf dirqamni anarra jira bar sirra osoo hin taane ati dubartiidha waan an fide qofa mana keessatti hojjetteetiin dalagaa manaati malee dirqamni sirra jiru silaa ati ala baatee dalagdee fiddee waan hunda gootee bar nu jiraachisu dirqama hin qabdu barati. Dhugaadha jechi kee. Garuu maal seeta yoo fakkeenyaa wanni kun tasa wal cina ta'ee nu mijjaawi tokko hin dalagaa inni hin dalagaa alhamdulillah atileen inshallah gisee argattanii daleetaa wanni si yaachisu hin jiru. Kana obsaan eeggachuudha keessaa. Dhagee akkasii yaaduun qabdu ati. Kun hunduu keeti kasi biteettu kun hunduu keeti. Wanni kiyya keeti jechuudha. Humaa rakkoon qabu wanni jaarsaa jaartii addan qabu tokko humaa miti kun gaafa biraan mallee inshallah anuuniin dalagaa atileen inshallah dalagaa rabbisii fira. Bar akkatitti yaaddo kanatti yaadu namni maan naan jedhaa jiraala. Inni manuma keessa ciisaa oolee isiin dalagdee itti fiddii maa inni fayyaan qabu moo mataa dhukkuba moo maaliif akka namaatti hin yaadne naan jedhanii hiriyoonni kiyya hundi na arrabsuu jiran. Taalaati maalumaan nu gahe. Namni bar manaa ala bahee ala jiraata mana qofa hin jiraatu an akkamitti callisee manuma keessa ciisaa oolee ati dalagdee na fiddaa kun baay'ee na cinqaana baay'ee na yaachisa yemmuu. Kanaaf cinqamuu hin qabdu. Abshir. Dhagayaan siiniin ja'a waan isin jiru dhageessaa dubbii namaan fuudhin dubbii namaa hin dhaggeeffatin yoo ka dubbii namaa dhageessu taate karaa dheeraa waliin deemuu hin dandeenyu naaf yeeti.
anaafati bar wanni nurraa eegamu wanni biraa hin jiru jaarsaa jaartiidha. Wanni karaa dheeraa ati jettu kun maali? Garuu karaa dheeraa jechuun jireenya fuulduraa jechuudha. Jireenya fuulduraa saniif saniif nama dhaggeeffattu yoo taate akkamitti waliin ichi ba'uu dandeenya? jireenya fuulduraa saniif anaafsi walqixa itti yaadu osoo hin taane ati itti dhimmamtee qophaa kee itti yaadu osoo hin taane an dhimma kiyya jedhee itti yaadee mana kana bulchuun anarra jira. Kanatu na yaachisa. Yoomillee taanaan ati waa'ee mana kanaatiif uf hin cinqin. Amma booda anatu itti yaadee mana kana bulchuu qaba. Dhage yoo akkana jettee yaaddu taate dogongora. Namni waliigalee isaan gidduu jaalalaa fi dhugaan jiraannaan qe'ira fadhee waliin ba'a. Amma namni waan naan jedhaa jiru hin dhagee taate alaa. Kuni maal amma dhiirummaa qabaa ka dhalaan bulchitu dhalaatu qabeenya qabaa dhalaa jala garee dhalaa jara jiraataa naan jedhaa jiran. Baran kana maan dhageen isin jechaa jira bara. An akkami bayeetiin nama keessa deemee galaa yoo waan namni jedhu gurraan hin dhageenye bar gurri kun hin dhagayaan. Akka nama dhageenye taanii barusuma dhageenii gaafa akka nama dhageenyeetis. Gaafsan baran duudaa ta'e jechuudha. Osoo dhagahu akka nama dhageenye yoo ta'e an duudaadha bar gaafsan. Akkas jechuun miti dogongorte. Beekaa hubaa wajjii jettee jaansaree. Kanaafuu osuma beeytu akka nama beeynee taatee bira dabruu qabda. Maal goota isaanii wajjin rakkistee ati kanaan mataa kee jeetee dhuftee gammachuu mana keetii balleessita. Barra ani wanti biraallee na nyaachisuu baatu ani nama daa'ima qabu. Daa'imummaan tuniyyuu waan baay'ee na nyaachiftu osoo waan biraallee yaadullee baadhe. Jiddumaanuu sila rafuu jirtumoo maal taate sin akka dhufe taate ummaa. Kanaas homaa miti. Anis dhiise beektaa yaadanii ofirra yoo dabarsan miidhaa malee homaa bu'aan hin jiru beekte. Akkuma taan illee taanu mucoo matana guddifannee isima yoo bakkaan geenne illee homaa miti. Atummaan jajjabaadhuuti homaa miti. Wayyaadha hayiga akkasii eegale. Bargaa hedduullee yaadaan uftiin kan waan miidhaa fidu malee barra bu'aa keessaan argatanii kan osumaa beekuu dirqama kiyya ba'a jedheeti malee. Khalas ka ammaan kee firraa dalagaa san deema. Humaa miti ka manuma keessa oolaa siif mijoon mukaayinaadha. Ani barra dalagaa hin qabu jeetumaan hiraara malee bar mana keessa dalagaa nima qabaa yoo akka tokko laale dalagaa mana keessaa. Haa kaayageetti fundaafuu nagaan oolaadha. Egaa barama sa'aatiin si geette ani bara dalagaa tiyyata mana keessa sa'aatiin qabu barra hunda ina dalagaa. Tiyyeetu yeroo qabdiimee keetiin deema osoo yeroo natti hin dabarre. Deemi rabbi si haa milkeessu. Hayyafa. Kottu mee kottu dalagaa tiyyaamuma eegalaa kottu taa'e. Khalas ka deemeeti nagaan oola. Ayyaatiillee nagaan gali. Deemteemi? Alaa deemte. Bira deemte ise. Baga deemte. Amma dalagaa xiyyeettee eegalee as baasuu qaba dalagaa nagaa sanaan illee. Ati maal na biraa kootama deemasi?
Dhaabbadhu. Meeqoo ati taa'ime? Ofirraa itti eegalaama. Deema asii deemnarraa. Asii deemii siin jedhaa bara bilbiluu jedhaani deemi. Na dhaggeeffachuuf deemtu isaa mucaan sun haadha. Aloo. Akkam nagaa? Aayaa bareedduu akkam jirta? Nagaa keeti. Mee deemati ansi beekaa. Amma dhaggeeffattee booda haatitti himuu deemtaami deemnarraa. Deeme ijoolleen ammaa lama siiftuuyu. Deemna bira. Akkami? Salaawwat. Sagalee daa'imaa wayis jalaa dhaga'uutti hin jira. Daa'ima wayituuyu ta'a ollaati beeyte. Dhufteetii na jala deddeemsarmaaf deemi jedhaani malee waan biraatii miti. Ati akkam nagaa qabdaa? Ka ollaati. Mana dhaggeeffataan deem gara deemsi argam. Ree waan an bide kana ummaa teetii hintee si qaala. Deemasi. Lala mucoo tambaati dhiisitan ofirraa oofu jira daa'ima wayiti nama dhaggeeffatti ijoolleen ammaa bar akkamati dalagaa maaltu jiratteeti ani fumarraa taa'a kun akkanumatti dalagaa wayitu hin jirtu ati akkam jirtame fayyaa qaba bakka gaarii jira uuma yaada keetii malee waan bira Ayyika kootu mana hin jira. Maal rakkoo qaba jetteeti ani bakka maatii jettitti wal agarra rakkinaan qabu. Bakka kalee inumaa ukaluudhaa yoo dhiisa siin tiraanspoortii illee nan gaafatu lukumaan gadda qaa'ee. Kalaas tole ayyee. Inturiin ka? Hayyee dafii koottatumaan. Ayyee. Amma dubbiin taate nin dhaqaaf miciyoo taate boorraa milkii qabaadii isarra milkaa'e amma dhaqaaf ati yoom dhufte deemi siin jedheemi eessaan deebite mana birattas waan siin jedhu hin dhageettaami hanga an deemee bakka fedhe dhaqee fedha kiyya guutadhee dhufutti asii baatee hulaasi qollofee deema laalan luka kana siretti siidha maal haasoochi luka sire siidheetiin deemaan waan takka hin dubbatin haga hin deebutti yookaan bakkuma cifte kana ayyuun kayyoo fedhe amma uffata kiyya jijjiiradhee ofirraa dhaqee deebi'u. Waan akkamii godhadhu laata dalagaan qabu jedheeni kun miskiina jettee na tuffattu uffata ajaa'ibaa kana uffadhee dhaquu qabaa. Kanaaf uffata babbareedaa laalee uffadhaa. Akka isiin gurbaan kun kooti makana eessaa bite jettu laalkaa kun amma ajaa'ibaati. Kana yoo na laalte namuu waa qabu seeteetiin gaa na jalaa iyyuu naftu badaa wayna duuka galtee na salphifti. Hin deema kun. Abuu kun akka milaati hin deemaa laata? Ka biraa kan deemu bareeda wayii godhadhu laata? Kun akka milaata amma. Aboo kanuma irra wayyaadis. Kanuma bareeda uma kun ta'e irra ta'edis na duuka galtii shakka malee bareeda amma dhaqaa fi isiin gowwaan daa'imumaa eeguun mana na cuftee na biraa deemti. Deemeetiin ofirraa takka shaasaa jedhee jiru tan ofirraa achoofee yoomi sammuu kiyya dhukkisa. Ofirraa achoofee yaa mucootan hin dhageettaami. Hani wayyeessi jiru. Kana har'a bakka tanaa sosootee siidhumatti tamaa ta'a. Haga as dhufutti bakka kanaa yoo sosoote siidhumatti haa sitti mi'a. Anka deemuuf beellamaaf deemaa jira. Safaaxaa sitti hin fakkaatin. Bakka kanaa sosootee sitti milaala. Maa eessa sosootaa wayi kana buttee deemtamu. Kun haadha kun ammoo muka bakka kana soso'uu hin dandeettu
hagan deebitu tasman na eeta wanni salphina ammoo osoo waan hin dhufin isin maannatti hin deebiin malee tana rakkoon tiyya asiisu suute sitti mira sitti kana dhiisi kana maalumaa siin kee miti bakka tanaan sosoo illaan akkana deddeemuun hin jiru deemee hajaa tiyya fixadhee ofirraa deebi'a walii gallee dandeetu ofirraa hiikullee dandeetta ani sun dhimma kiyyaa miti ani siiduu qofa kan beeku. Booda wal agarra yoo haatee dhufte anumatu fidee malee isan na hidhee beek haatee dhufnaan itti himin siimeen ofirraa neekin haatee sitti dhufneemi har'allee salphina jalaa baheemi bareeda maachiifuu hin barattaa gaafa deemuu barbaadu lat asumatti atammoo asuma oolta bakka tiyya bakka deemuu barbaadu deemeeti maal dhufu akkami waa barattee osuma jedhuun coota namii dheeraa Time dikko time. Ma, sirraa hiikaa qoome? Hai, maali hamni?